Akkam nagahaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya barnoonni keenya guyyaa har'aa dhimma email irratti barnoota murteessaadha. Namni mobaayila fayyadamu kamuu waan kana yoo hin beekne taate beekuun dirqama jechuudha. Innis maal yoo jettan email keenya yookaan akkaawuntii mobaayila keenya irra jiru yoo namni biraa nu bane dirqama isa namni nuuf bane san baafnee haaraya maqaa keenyan bakka buufachuu qabna jechuudha. Kuni dirqama jechuudha. Email mobaayila keenya irra jiru yookaan akkaawuntii mobaayila keenya irra jiru nu himalee namni biraa beekuu hin qabu jechuudha. Emailicha san ittiin nuuf barreessuuf yookaan beekan taate paaswoordii isaa gonkumaa namni kamuu beekuu hin qabu jechuudha. Kana waan ta'eefu har'a kan isin agarsiisu akkamitti akkaawuntii haaraya yookaan email haaraya mobaayila keessan irratti hojjechuu akka dandeessanii fi san booda immoo isa kana dura namni isiniif bane yookaan kan paaswoordii isaa hin beekne yoo jiraate akkamitti baaftanii gatuu akka dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Gara barnoota keenyatti darbuun dura hordoftoonni keenya hundi keessaniyyuu galatoomaa isin jedha. Akkuma baratame viidiyoo keenya like gochuudhaan eegalla jechuudha. Warroonni hanga ammaatti chaanala Oromoo Samsung kana subscribe godhin akka subscribe gootanis affeeramtanii jirtu. Akkasuma immoo yoggoo viidiyoo daawwattanii xumurtan linkii viidiyoo kana koppii godhattanii hiriyoota keessaniif akka raabsitan kabajaan isin gaafadhaa jechuudha. Tole hordoftoota keenya gara barnoota keenyatti yogguu dabarru akkaawuntii haaraya mobaayila keenya irratti ijaaruufis tahe kan duraanii baasuudhaaf kan nu barbaachisu Gmail jechuudha. Gmail keenya keessa ni seenna. Yogguu Gmail keessa seenne haala kanaan nu fida. Sarara sadeen tana ni tuqna. Itti aansuudhaan asirratti email amma itti fayyadamaa jirru asirratti ni agarra jechuudha. Egaan email asirra jiru kana keenya yoo tahe paaswoordii isaa beekuudha qabna jechuudha. Yoo immoo kan nama biraa tahe dirqama kuni bahuu qaba jechuudha. Garuu email asirra jiru baasuun dura email haaraya yookaan akkaawuntii haaraya irratti dabaluu qabna waan ta'eefu email kana fuulduratti xiyya xiqqoo gad agarsiiftu tana ni tuqna. Itti aansuudhaan haala kanaan fide jechuudha. As jalarratti add account kan jedhu ni arganna. Add account kan jedhu kana ni tuqna. Achi booda haala kanaan yogguu nu fide Google irratti akkaawuntii ijaarra waan ta'eefu Google kan jedhu kana filanna jechuudha. Achi booda haala kanaan yogguu nu fide nuti amma akkaawuntii haaraya banuuf deemna waan ta'eefu as jala irratti create account kan jedhu kana ni tuqna. Achi booda haala kanaan wantoota tokko tokko nu gaafata jechuudha. Jalqaba irratti maqaa keenya itti guunna, lammaffaa irratti maqaa abbaa keenya itti guunna jechuudha. Yoo barbaannes immoo maqaa ittiin banachuu feenu yoo goone rakkoo hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaani Oromoo Samsung jedhee banachuu waan barbaadeef haala kanaan itti barreesseen jira jechuudha. Achi booda next jennaani. Achi booda haala kanaan nu baasa jechuudha. Asirratti guyyaa dhaloota nu gaafata. Jalqaba irratti ji'a dhaloota itti guunna jechuudha. Achi booda guyyaa dhaloota itti barreessina. Itti aansuudhaan bara dhaloota itti guunna jechuudha. Yoo sirrii isaa beekuu baannes rakkoo hin qabu jechuudha. Gara fuulduraatti yeroo barbaannetti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan as gadirra kan jiru gender kan jedhutu jira. Yoo shamarran taatan female, yoo dhiira taatan male jettuun jechuudha. Itti aansuudhaan next jettuuni. Achi booda asirratti username nu gaafata. Fakkeenyaaf maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii walitti maxxansuun barreessitan jechuudha. Yoo barbaadanis immoo maqaa email kanaan banachuu feetan itti barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaani Oromoo Samsung jedhee banachuu waan barbaadeef haala kanaan Oromoo Samsung jedhee yogguun itti barreesse. Garuu asirratti wanti beekuu qabnu maqaa asirratti barreessinu kana dura yoo email ittiin banamee jiraate amma ittiin banuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf maqaa asirratti barreessinu fuulduratti lakkoofsa yoo itti daballe baay'ee filatamaa jechuudha. Yookaan immoo jalqaba next kan jedhu kana tuqtanii yoo laaltanis gaarii jechuudha. As gadirratti maqaalee nuuf baasetti kanneen keessaa filadhaa jechuutti jira. Isiniifis yogguu asirratti maqaa keessan barreessitan jalarratti haala kanaan filannoo isiniif baasuun mala jechuudha. Achi booda haala kanaan kan barbaannu yogguu filanne next jennaani.
itti aansuudhaan asirratti paaswoordii haaraa akka kiriit goonu nu gaafata. Paaswoordii barbaaddan qubee fi lakkoofsan wal keessa gootan jechuudha. Haala kanaan paaswoordii barbaadnu egaa itti barreessanii booda next jennaani. Asirratti lakkoofsa keenya nu gaafata jechuudha. Yoo barbaanne lakkoofsa keenya asirratti galchuu dandeenya jechuudha. Yoo itti galchuu hin barbaanne immoo bira yoo dabarrees rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu wanti isinitti himu lakkoofsa keessan asitti yoo barreessite murteessaa jechuudha. Gaafa paaswoordii amma itti gootan kana dagattan paaswoordii kana argachuufis isin gargaara jechuudha. Akkasuma namoonni ammoo akkaawuntii keessan kana cabsanii akka hin seenneef baay'ee gargaara waan ta'eef lakkoofsa keessan bakka kanatti yoo guuttan filatamaa ta'a jechuudha. Yoo ammoo kan hin barbaanne taate haala kanaan as gadirra deemuun skip kan jedhu kana ni tuqtu jechuudha. Yoo achi ol irratti ammoo lakkoofsa keessan barreessitanii turtan yes I am in kan jedhu kana tuqtu jechuudha. Achi booda haala kanaan asirra gadi ni deemna jechuudha. Achi booda I agree kan jedhu kana ni tuqna. San booda next jennaani. Egaan hordoftoota keenya akkuma amma asirratti argaa jirtan emaila haaraa bannee xumurreeti jira jechuudha. Akkuma as jalarratti argaa jirtan oromosamsung1@gmail.com kan jedhu kan amma nuti banne asirratti nuuf baheeti jira jechuudha. Amma immoo steepiin itti aanu emaila kana bakka isa jalqabaa kana buufanneeti isa duraanii keessaa baafna waan ta'eef kanaaf emaila amma bananne kana irratti ni tuqnaa jechuudha. Yogguu irratti tuqne haala kanaan yogguu nuuf fide sarara sadeen tanan ni tuqna. Achi booda akkuma asirratti argaa jirtan jalqaba irratti emaila amma banannetu jira jechuudha. Itti aansuudhaan kan gochuun nurraa eegamu emaila duraanii san mobaayila keenya irraa baasuudha waan ta'eef xiyya gadi agarsiiftu tana tuqneeti. Dhuma irratti manage account kan jedhu kana ni tuqna. Itti aansuun Google kan jedhu tuqna. Achi booda asirratti emaila baasuu feenu san filanna jechuudha. Amma kan jalqabaa kanaan baasuu barbaade waan ta'eef isaan filadha jechuudha. Achi booda asirratti more kan jedhu kana ni tuqna. Itti aansuudhaan remove account kan jedhu kana tuqna jechuudha. Achi booda remove account jennaani. Egaan achi booda haala amma argaa jirtan kana silatti emaila lamatu ture amma tokkotti deebi'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yogguu of duuba deebinu akkuma amma asirratti argaa jirtan kana emaila jalqabarra kan jiru kun emaila amma ani banadha jechuudha. Fakkeenyaaf xiyya gadi agarsiiftu tana yoo tuqne emailli jalqabaa sun asirra hin jiru jechuudha. Egaan hordoftoota keenya namoonni emaila hin qabne yookaan immoo emaila keessan kana dura namni isiniif banee jiru karaa namni isin agarsiise kanaan haarayaan maqaa keessanii paaswoordii barbaaddaniin banattanii san booda isa kana dura namni isinii bane san baaftanii gatuu dandeessu jechuudha. Dhuma irratti ammoo kan isinitti himu emaila amma banattan kana gaafa mobaayila haaraa bitattan yookaan mobaayila jijjiirtan mobaayila san irrattis emaili paaswoordii haaraa ijaaruu osoo hin taane kanuma amma banattan kana achirratti galchitanii itti fayyadamtu jechuudha. Emailli amma banne kun waan hedduudhaaf nu fayyada. Fakkeenyaaf maqaa namootaa save irratti gochuu dandeenya jechuudha. Akkasuma waan akka Dropbox yookaan Google Drive ittiin fayyadamuu dandeenya. Faayiloonni keenya viidiyoon suuraan akka nu jala hin banneef achirratti qabachuu dandeenya jechuudha. Gaafa mobaayila biraa bitannu mobaayila san irratti salphumatti akka argannuuf nu gargaara jechuudha. Kan biraadha ammoo akkaawuntii amma banne kana YouTube's isumaan itti fayyadamuu dandeenya. Akkasuma Google Plus ittiin fayyadamuu dandeenya. Google Keep ittiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanneen malee waan baay'eef itti fayyadamuu dandeenya. Gara fuulduraatti tokko tokkoon yogguu laalaa deemnu isiniif gala jechuudha. Egaan hordoftoota keenya barnoonni keenya guyyaa har'aa asumarratti dhaabbata. Barnoota keenya kan itti aanu hanga wal geenyutti nagayaan turaan isiniin jedha. Galatooma.